sana booda akkasuma Dr. Abiyyi bira deeme hikiminnaa kiyya kana namattis naan himini naa dhoski anis salaataa fi khutbaa fi waan jiru nan dhoska nan dhiisa ati immoo gartanii dhoski karaa beekumsa sibira jiruun akka sagaleen kun utuu namni hin dhagahin jedhu utuu jennu achirraa ka'ee deemsa jammare utuu namni hin dhagahin odaa'ullee dhufee akkasuma deemsa jarris gizee hedduu na deddeebisanii naaf yaadaa turanii obbolowwan kiyya biyya hundaa saahibban ulamaa'ii saahibban a'immoota saahibban godinyoota naggaadonni akkasuma dhiiraa dubartiin baadiyyaa magaalaa biyya keessaaf biyya alaa hundi dhagahanii nasihaa islaamni isaan qajeelche nasihaa isaanii naa yaaduudhaan dhukkubaan dhukkubsadhinaa wajjin dhukkubsachuudhaan akkasumatti an humnan hin qabne humna naa ta'anii malan hin qabne mala naa ta'anii annaasu binnaas namni namaan nama ta'a akkasumatti ulamaa'iin keenya jalsaa hedduu Addis Ababaa irraa kaasanii ta'anii jalsaa hedduu Jimmaan akka magaalaa Jimmaattis akka godinaattis hundinuu jalsaa hedduu itti ta'anii mataa dhukkubsatanii gara biyya alaa biyya sadii naa filanii namni kun akkasitti du'uun qabuu isa jedhuun Turkii, Indiyaa, biyya Suudii kana nu deemsisuu qabdu isa jedhanuun humna nuti hin qabne humna nuu ta'anii ummanni keenya bal'aan dhiiraa dubartiin biyya keessa biyya alaa naggaadonni keenya hundi dhukkuba kiyya naa wajjin dhukkubsatanii miidiyoolee naa wajjin sochootan faa'iziin miidiyaa barakaa kan jedhamu hunduma keessanuu islaamaa wajjin dhaabbachuu keessan ashkurukum baada shukrillah dhiiraa dubartii biyya keessa biyya alaa ashkurukum baada shukrillah isin galateeffadha erga rabbii koo galateeffadhe egaa galata guddaa rabbi isin haa deebisu dhukkuba rifachiisaa fi gaddisiisaa yaaddessaa akkasii rabbi najaa isin haa baasu. Akka viidiyoon keenya nama baay'ee bira ga'uuf laayik sheer sabskaraayib gochuun dagatina. Si awwal dhufanii salaamata isiniin haa jedhan inshaallah sagalee yeroo dheeraa cufamteen isin haa salaamatan. Awwalli masgiida Jimmaan keessatti isaan salaamatan Itoophiyaa keessatti salaamatan hawaasa ofii sagalee dhageessisanu daqiiqaa ammaa kanarraayyuu takbiiraan simadha. والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه بلوان كيا كان قد والبرادم دمت كيسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقا أولا قفتا دتشيف سماي خلقه قفتا أبا مرانو أرقم سيسه عدلي ساتين ركول فاتان الرفده يرود أف بايه قلبي نجابه كرين نتي والآن ملين وركابده ركتات الره فضلي ساتين أمس كرانو قجيلچه رحمة ساتين عافيا كنا سغلي كنا اتون اسكو اكمنا اگارو ران جمره دكتورا اگارو کے سبے کما دكتور سلطان اساوجن تمرينو اكمنا کی یکنا نمتس نانمني نادوسكي أنيس صلاة في خطبة في وانجرو نن أسكا نن نيسا أتمو غرتني أسكي كراس بكم سبير جرون أكسجلين كن أتونا من نجاهين جد أتوجنو أشراك ديم سجمرة أتونا من نجاهين أداول لرفه أكسما ديم سا جرس جذه دون الدبسني نافيادا تراني سنبودا akkasuma Dr. Abiyyi bira deeme akkasuma ittaansuudhaan odaa'ullee Keeralaandii Addis Ababaa dhufee egaa booda namni dhadhagahee obbolowwan kiyyaa warri rabbiin zabanyaasaa islaamaaf yaaduudhaa kaa'ate ulamaan islaamaa gurguddaa keenyarraa kaasee naa wajjin yaadda'uu jammaranii du'aanni keenya akkasuma du'aata keessaa saahibban kiyya warri jireenya jaraa hunda gadhiisanii hadha ji'a afurii shan lakkaa'aa jiru naa wajjin yaaduu jalqabanii deemsa jalqabnee Keeralaandiin kallattiidhaan ilaalanii marmaraan jaraas liyyinnatii kan biraarraa bareechee qaba Dr. Muhammad kan jedhamu ilaalee
dhukkuba akkasiitiin baay'inaan waggaa lama ergana seene namni dhukkubsatee dhufe hin jiru. Garuu meeshaawwan kanaan fuudhanu birrii guddaadhaan bitama jedhee Dr. Jaafaritti dawwalee amma gargaarsan isinii barreessa malee asitti waan danda'amu miti. Garuu otoo meeshaa qabaanne daqiiqaa 15tti fixuu nan danda'a jedhee sana booda bakka obbolowwan kiyya biyya hundaa saahibban ulamaa'ii saahibban a'immoota saahibban godinyoota naggaadonni akkasuma dhiiraa dubartiin baadiyyaa magaalaa biyya keessaaf biyya alaa hundi dhagahanii nasihaa islaamni isaan qajeelche nasihaa isaanii naa yaaduudhaan dhukkubaan dhukkubsadhinaa wajjin dhukkubsachuudhaan akkasumatti an humnan hin qabne humna naa ta'anii malan hin qabne mala naa ta'anii annaasu binnaas namni namaan nama ta'a. Akkasumatti ulamaa'iin keenya jalsaa hedduu Addis Ababaa irraa kaasanii ta'anii jalsaa hedduu Jimmaan akka magaalaa Jimmaattis akka godinaattis hundinuu jalsaa hedduu itti ta'anii mataa dhukkubsatanii gara biyya alaa biyya sadii naa filanii namni kun akkasitti du'uun qabu isa jedhuun Turkii, Indiyaa, biyya Suudii kana nu deemsisuu qabdu isa jedhanuun humna nuti hin qabne humna nuu ta'anii ummanni keenya bal'aan dhiiraa dubartiin biyya keessa biyya alaa naggaadonni keenya hundi dhukkuba kiyya naa wajjin dhukkubsatanii achirraa deemnee gara biyya Suudii deemne. Biyya Suudii keessaa Suudal Almaaniyaa kan jedhamu hikiminnaa guddaa malikni adda addaa abbaan qabeenyaa gurguddaan itti wallaanamu nageessanii otoo nun naqin dura immoo akkaataa as viidiyoo jiru obbolowwan biyya Suudii jiran geessanii haala jiru jara mari'achiisanii namuma dhukkubsate kana nutti fiddan malee jedhanii jennaan zaataan nageessanii doktorrachi sun yeroo na laalee jedhu deebii ammas murteessee deebii jennaan achitti ammas lammaffaa deebinee akkaataa jiru yeroo laalu doktora narra jabaatu jira garuu hikiminnaan mana sanaa hikiminnaa ulfaataadha. Hundi namaa warri biyya Suudii keessa jiru biyya alaatii biyya keessaa Suudal Almaaniyaa kana baay'ee hundinuu abbaan qabeenyaa hundachitti akka mataa garuu rabbiin du'aa'ii muslimaatii du'aa'ii ulamaa'in keenya iyyan du'aa'ii a'immaan keenya du'aa'ii du'aatota keenya du'aa'ii saahibaa fi jaalallee keenya doktorri achitti silaa beekamaa suni nama anarra jabaattin isin dabarsaa jedhee maqaa nama lamaanuu kennee hikiminnaa achiitu caale jedhee ofirra nuu dabarsee nutuu ajaa'ibnee namni hikiminnaa isa kana sadarkaa olaanaatti laallatee dhufa akkanatti namni muslimaa nasihaa of keessaa qabaachuun nu garramee maqaa doktora isarra jabaanuu kennee akkasitti baqaa hundi namaatu intarneetarra yoo galtan maqaa nama operaasyoonii na godhe sana beekuu dandeessu. Achirraa gara inni nu qajeelche Jiddaan mustashfal hundunuusii kan jedhamu malika gurguddaatu itti wallaannataa achi dhufnee yeroo jennu doktora waan kanaan takhassusa ta'e yeroo dhaynee bira geenyu akkasitti nu laalanii nu qoratanii jarris deemsa jara laalchisu jalqaba lafaa kaanii hundinuu jarri Suudal Almaaniyaas lafaa kaanii jalqabanii ilaalanii inni kunis lafaa ka'ee jalqabee ilaalee hubatee wanti kun ergasi jalqabee ji'a meeqaa baatii meeqa lakkaa'eera jennaan akkana ji'a maaziyaa jedhamurraa jalqabeetiin hikiminnaa deemu eegalee akka afaan jaraatti itti himne baatii 5 ol lakkaa'eera jennaan kun lamuu operaasyoonii malee waa tokko furmaata biraa hin qabu jedhee murteeffatee doktorri sun bakka guyyaa nuu qaxaree guyyaa 14 hadhaa dawaa kana fayyadamii kana booda kalimaa tokkos akka barreeffamaan malee maatii keetiinis akka hin dubbanne saahiba keetiinis akka hin dubbanne eeggannoo gootee nutti deebita jedhanii ergaa kana nutti dabarsanii guyyaa 14 sana eeggannee falillaahi alhamdu washukru itti deebine yeroo itti deebinu gaa haalli akkuma isin dhageessan akkuma isin agartan haala mijjeeffatanii hikiminnaan biyya sanaa gaa baay'ee cimaadha maashinni jaraas baay'ee cimaadha
yeroo mana sana keessa na galchanu baay'ee sodaa wayiitu jararraa mul'ata. Madura operaasyoonii adda addaa taateetta sodaa hin qabdu. Bakki kun baay'ee jaras gaddisiisee itti dhagahamee jira. Hikiminnaa adda addaa ergasii operaasyoonii adda addaa godhatteetta naasuu hin qabdu, rifaatuu hin qabdu, gadda wanni sirraa sitti dhagahamu jira jedhanii otoo na qoratanuu isuma jedhee na qoratu kana deebi'ee ofuu na naasisuu jalqabee erga dhukkubni kun na qabee baay'ee operaasyoonii taraa 4-5 ta'een jira. Amiin Jeneraal Hospitaal Addis Ababaattis ta'een jira. Akkasuma biyya hedduutti ta'een jira. Nannaasifne baay'ee kan maatii kootti tuni min operaasyoonii ta'ee galee warri koo dhageesse jira. Abbabbaa kootii wajjinis kan hin dhaqee isaaniin asirratti waa wayii laalladhee gabbaa jedhee operaasyoonii ta'ee jira. Kana hunda keessaa inni kun baay'ee na naasisee kanumaa wajjin jarris nahanii itti deemanii alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo mana operaasyoonii na galchanu baay'ee gaa meeshaan jaraas akkaataan cimaadha. Sana booda gaane of baruu hin dandeenye macarrashaa doktorrii macarrashaa ani doktora Tabiiba jedhee na qoratee farmaa ammas addisiitti na farramsiisee yaa awwal naan jedhe wakilnaaka ilaa rabbika kana booda gara rabbii keetiitti si hirkifnee irraa jedhee achumaan anis jaraan hin dubbadhu gaa jedheetumaan laa ilaaha illallah tuun jedhuun of wallaalee alhamdulillahi rabbil aalamiin sana booda najaaha bareedaa kan hin jiruun of baree sa'a sadii akka turre jara kanan natti hime alhamdulillahi rabbil aalamiin lafaatiin muslimaa du'aayiidhaan qabeenya isaatiin nu bira dhaabbate gammachuu hadhaa ta'ee jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kana gaa kaffaltiin guddaan wanni nu jennu hin jiru alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akka ummataatti ulamaa'iin keenya a'immaan keenya du'aatonni keenya ummanni keenya naggaadonni biyya keessaa biyya alaa ashkurukum ba'da shukrillah erga rabbiin galateeffadhe isin hunda nan galateeffadha akkasuma miidiyoonni nu wajjin dhaabbattanillee ergan rabbii koo galateeffadhe isinin galateeffadha. Master Sharafuddin akkasuma godinyoonni isaa nu wajjin halkan irriba dhabdanii dhukkuba keenya nu wajjin dhukkubsattan Abdul Basiir godinyoonni wajjin jirtan hundi ashkurukum ba'da shukrillah erga rabbii koo galateeffadhe miidiyoolee naa wajjin sochootan faa'iziin miidiyaa barakaa kan jedhamu hunduma keessanuu islaamaa wajjin dhaabbachuu keessan ashkurukum ba'da shukrillah. Jalqabaaf Master Sharafuddin akka miidiyaa isaatti baay'een galateeffadhe nama isaa wajjin jiru dhiiraa dubartii biyya keessa biyya alaa ashkurukum ba'da shukrillah isinin galateeffadha erga rabbii koo galateeffadhe egaa galata guddaa rabbi isinii haa deebisu dhukkuba rifachiisaa fi gaddisiisaa yaaddessaa akkasii rabbi najaa isin haa baasu waan isin keessa jiru gaddatti qabdan immoo rabbi isin keessaa haa dhabamsiisu. Egaa kana booda wannan jedhu hin jiru sagalee koo dhagahaa jirtu sagaleen ji'a 8 dhabe deemaa dhaqe immoo sagaleen barreeffamaan malee dhabameera. Addis Ababaatti jalqabe jarri kun egaa nu wajjin turanii barreeffama malee bishaan barbaadeen jira yeroon jedhee barreessuudha. Nan beela yeroon jedhee barreessuudha. Sadarkaa kanarraa sababa naa ta'uudhaan ulamaa'iin keenya a'immaan keenya du'aatonni keenya ummanni keenya bal'aan kana kan sababa naa taatan jazakumullahu khayraa rabbi isin taballisu rabbi isin haa ta'u rabbi isin haa guddisu haajaa dunyaa akhiraa rabbi isin haa baasu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbiin immoo hikmaa taa'isee dhukkuba ulfaataadha jennee yaaddofne nuuf fayyisee nuuf fide ramadaanis fuulduree keenya jira gammachuu walitti nuuf hafuuf. جامع الخير مركز حفظي كان علمي كان قرآن ربي نفتايس كل هذا كيسني ربي عباس شيخ كينيا شيخ ناصر إن شاء الله في الدرساني إفادة جدا تفاني كلمة ببردون جراني سمبودا كرسا كنتا ديمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدراتي قالني رب مكينيا فملا الحمد لله رب العالمين. ربي يادون وفي
gammachuu waliin nu deebise faaruun ka rabbii keenyaati alhamdulillahi rabbil aalamiin. Eega rabbi galateeffannee sheeka keenya abbaa keenya Sheek Hamzaa waa hunda keessatti hedduun galateeffadha. Maali yoo jettan utuma namundinuu yaadanuu kaa'u karoora bakka deemsaa kana bareechanii gadi qabanii haasawanii turanii hedduunaaf galatoomanuu eegan isaan galateeffadhee majlisa magaalaa Jimmaa sheeka keenya Sheek Muhammad Amiin Tamaam akkasumas sheeka keenya majlisa godinaa Sheek Muhammad Saanii Abdul Qaadir akkasumas ija biyyattii kana marji'a ummata kana nama jechisaa dhaga'amaa fudhatamaa sheeka keenya Sheek Awwal Abbaaboor akkasumas walumaa gala nama guyyaa arraa bakka kanatti tartiiba kana assasee sheeka dhukkubaan fuunee deemne gammachuu kana qooddanne jedhanii eega silaatii aduu keessa dhaabattanii guutuun keessan abbootiin amantii jiraataan naannoo kanaa naggaadonni ka magaalaa Jimmaa akka dandeettiitiin makiinaa hedduudhaan sheeka keenya simachuudhaaf kan nu bira dhaabbattanii nu gammachiiftan rabbi jazaa guddoo isinii haa kafal. Haqiiqaatti sheeyni gaafa Sheek Muhammad Saanii faa wajjin Sheek Muhammad Amiin faa Sheek Awwal Abbaaboor faa Sheek Alii Jimmaa faa ta'e yaada kana nama hedduudha hojii lafaa qaafnu addii kana fagoo kana akka kanatti gammannee deebinaallee rabbiin nama tuffatudha malee sagalee isaanii namni gurra ofii afaan isaanii keessa kaa'ee dhagaan turre baatii saddeet dhagaan turre. Haa ta'u biyya sadii keessaa kana nuu maraxxanii ardii makkaa nuu maraxxanii deemsattillee ati deemuu qabda amaanaa fuutee jedhanii Sheek Hamzaarraa kaasanii Sheek Awwal Abbaaboor faan keessa ba'anii yoo isin duukan deemne Sheek Awwal Itoophiyaatti ta'aafanuu naan jedhan ajjiru kunoo. Haa ta'u kana fuunee gidee jennu gabaabumatti wanni keessa isinii bahu sheennii namni biyya dhaqe keessatti akka dhaqeen ilaajan argatu profesiis qabaa waraqaa asirraa fudhannee deemne bichaan hin fayyadamanuu fiidiyoo bicha laalu malee lafaa kaasanii dhiigaa kaasanii marammaraa isaanii lafaa eegaluu. Haa ta'u Suudal Almaaniyaan akka dhageessanitti humna isaaniitii ol ta'ee irra guddaa namni bakki jiddatti Suudii keessatti beeku Suudal Almaaniyaadha akka tokkoffaatti. Jarri sun dadhabeet doktorri jabaan isaan keessatti beekamaa humna keenya oli Musfasha Unduluusii jedhanii jiddaan keessa mutakassis mutawaffir kanatti nu erginaan jarri sun itti abbaa ta'anii haala bareedaan nurraa qeebalanii opereeshinii guyyaatti nuu godhanii guyyaa opereeshinii sa'a takkatti nan fixanuun jedhanii sa'a tokkotti hin finne sa'a sadiitti waan biyya kanatti waa lama arge doktorri gamaa gamanaa kan walitti deemu doktorri sun meeshaa isaatii meeshaa haalata jabaa qabanii waa 5 keessatti arganii 5 san keessaa fuudhanii xaraganii 10 dhukkubni kun waan biroo tarkaanfachuu fi dhukkuba xabiicii ta'uu laalaa hamma guyyaa 14tti na eeggadhaa muraajaa jedhanii eegaru opereeshinii godhanii dhukkubicha fuudhanii mukhtabaratti ergan. Mukhtabarichi haalata guddaa kana jaaluu qabaa fikiraa guddoo qaba laalee doktorri yeroo opereeshinii godhu dhiiroo kaansarii faa ta'a jedhee shakkee nama isaa oliitti erge wafawqa kulli dhii ilmin aliim namichi torbee guutuu laalee miizaan irra kaa'ee kaarabaadhaan kaa'ee adda baafatee kaansarii irraa bilisa jedhee deebiseef. Yeroo nu muraajaanaatti deebinu yaa sheekh alhamdulillah aafaaka Allah waan irraa sodaanne san irraa rabbi najaasi baaseera jedheen. Kanaan gaa alhamdulillahi rabbil aalamiin ilaaja mutawaffira godhanii waa hundatti gaa irra dhaabatanii bifa kanaan sagalee isaanii dhaga'uu qabdu jennee biyyuma makkaa teenyee sagalee isin dhageessisne hadha immoo zaata isaanii amaanaa keessan sagalee itti dabalatee dhaabni nutti dabalatee qaamni nutti dabalatee amaanaa isinii deebiin Allahu akbar maal ta'e inni dhatamuun dabalatan Allahu akbar
كناف إن شاء الله كلمات شكري كلمات جواب دو إسان إسني هاجرني إن إيرسو غلطوما 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 غرني كيسنت أن كتواجد إسن غلطي فدو علماء جمّا جراتا جمّا نقادي جمّا شباب جمّا نساء ورجال هدون إسن غلطي فدا وانيا بأول وان ننجر نتن كتنا غلطوما kennaan kuni kan koo qofa miti. Kennaan kun yaa'u isin walitti qabdanii tokkos godhaa jettanii kanaachi jenne kanaachi gochuu dandeessu. Garuu yeroo akkana dhufanu hundumti keessan akka gammadoo taatan waan hin beekuuf ani immoo waan xiqqoosii gammachuu keessan akka isin ibsitanuun maqaa keessaniin bakka keessan bu'itanii waan kana kanan godhee dhufe jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. لباس العافية لباس الدين لباس الخير لباس التقوى الله أكبر كان ما يدوق أن ماستر شرفوس عافية كابيني بدني هيبات إيماني بريداسا علماء تاولين متقوا تاولين صالحوا تاولين ويا بريكا ورب سيوفقوا كانت تانسيني أمس أستاذ كينيا قدا شيخ ناصر عبد الرحمن بركنا نقطاتي حركة علماء تاتي لباس العافية كان دين كان دنيا كان كبجة دنيا آخرة ما شاء الله الله أكبر كان قالي أبا بور نمني في بكة بويفوروف درم دلمان لا كان قالي أمانة تنجسو الله أكبر الله أكبر ور أمانة كنوبات ولما كنت قمتشيسو قبنا وانجد متعياده دنيا فخارة بسا قمتشيسو وسياني مترشا وانجد چويادن أبان نسيا قباتن الحمد لله رب العالمين guyyaa har'aa booda dhukkuba qabeenya keenya caalu rabbi nurraan kaaye. Egaa mokkoramaanii garbicha rabbiin mokkorama jedhanii dhukkuba immoo qabeenya keenya caalu rabbi nurraan kaaye. Amiin. Dhukkuba horii keenya caalu rabbi nurraan kaaye. Waan qabnuun hakkamamuu guyyaa har'aa rabbi nu haa murteessu. Amiin. Utuu namni nun dhagahiin qabeenyatti dhuma qabnu kana dhukkuba likkii keenya nurra kaa'ee isiidhaan akkamamu rabbi nurra haa kaa'u. Egaa rasuulli Abbaasiif fayyaa kadhu jedhani immoo fayyaa rabbi nu haa kennu. Aafiyaa bareedaa rabbi nu haa kennu. Aafiyaa bareedaa rabbi nu haa kennu. Yoo nu dhukkubse immoo dhukkuba jabaa lallabamu hadha rabbi nurra haa dhaabu. Allahumma salli. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. شرف الدين ربنا جزاه باسو ربي سلام كيسو باي دي غيرا ربي ادريس صفا قدسو ورزق بساتي ساوجي ماتني خير كم ربي جرها غرغارو ورمتنا وجد مكن ربي سن الله جازته نم خير ترمات رب الله جازته نم يرو ربي اججب ربي في عبادة خيري وجد ربي نعطايا ربي جرح غرغارو ربي جرح غرغارو ورجع كينيا باس وريات بركيسا ورجع تشتكون غرغاران ورميديا غرغاران شرف الدين جل كبير ربي هذا كيسان هواس انت كيسان ربي سنامن كيس في الدنيا ربي سنامن كيس ربنا اتنا في الدنيا حسنة قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت.